jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenyi kiyya laggeeniif gaarreen kutee bakka jirtanitti qilleensi keessa naanna'ee isin bira haa ga'u isiniin jedha. Nagattaan sun guyyaa har'aa viidiyoo kiyya kanarratti waan barumsaa wal qabate osoo hin taane haasawa tokko qabadhee dhufe haasofni Somaalii guyyaa lama sadii dura akkasumatti fakkaate obboleettiin teenya takka biyya Beeruutitti fooqirraa fannisanii ajjeesanii namoonni keenya yeroo wanti wayii uumame yeroo baay'ee rakkoon nuti qabnu wanti wayii hoggaa uumame waan uumame san yeroodhuma sanirraa dubbatanii callisan. Maalif hin beekan wanti wayii yeroo uumame guyyaa lama sadii oowisanii irraa dubbatanii achi booda hin dagatanii. Garuu wanti isin beekuudha qabdan rakkoon tokko gaafa nama tokko mudatu rakkoon sun dhufee akkas isin irra gahu keessattuu ijoollee biyya Arabaa jirtan seeraan beekuudha qabdan. Wanti tokko gaafa uumame gaafa rakkoon nama keessan yookiin nama tokko keessa irra gahee wanta san bakka itti gochuuf qorachuuf hangam akka rakkoon nama sanii nama san duuba isaa maaltu istoorii isaa qorachuuf barbaaduudha qabdan. Asin dhaamsi aan dabarsuu barbaadu imbaasota biyyoota Arabaa keessatti imbaasii ta'aniiti mallaqa namarraa nyaatan jechuudha. Akkasuma ijoollee nutu bakka bu'aaf jedhanii lubbuu namootaatiif bakka bu'anii fidan. Isaaniif dhaamsa dabarsuu barbaada. Duraan durseeti hojjechuun dura ulaagaa hojii sanaa itti hojjettan isinuu hannaan hojjettanii namni gad dhaabbatee hojjete hin jiru erganii hojjettan jettanii ni hojjanna jettanii bakka sana dhaabbattanii dhala namaatiif lubbuu dhala namaatiif itti gaafatamummaa ka fudhatu isinidha. Sababa keessan kan namni dhumaa jirtu imbaasii Itoophiyaa namoonni dallaalaa ka Oromoo biyya hunda keessa jirtu baay'eedha. Biyyootuma hunda bakka qaqqabatte yeroo rakkoon tokko ijoollee Oromoo irra ga'u dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u rakkoo san faana buutanii qorachuudha qabdan. Asla nama jara ajjeesisan irra itti gaafatamummaa lubbuu namaa ka fudhachuu qabu isinidha. Erga isheen duuteertii maalidha jettanii lubbuu teessaniif jecha nama du'e gaafii sana osoo hin gaafanne bakka tokkotti osoo hin buufne reeffi ishee eessa akka gahe osoo hin qoranne gaafa fiddu birriirraa nyaatte ergasillee duuba ishee hordoftee birriirraa nyaatte birrii kan kee qofa osoo hin taane lubbuun ishee sun lubbuu kan kee ta'uudha beekuu qabda. Imbaasonni biyya hunda keessa jirtan namoonni dallaala hannaan dalagdan isinuu hin hattanii namni gad dhaabbatee seeraan dalagu. Namni gad dhaabbatee dallaalli gad dhaabbatee yookiin seeraan akka seeraatti itti hojjetu hin jiru. Dallaalli hundumtuu hattuudha. Garuu ergasii waraqaa qabdanii namoonni hedduun namoonni waraqaa qabdan jirtanii biyyoota hedduu keessatti wanta itti dallaala taatee achi keessa teessuuf maal inni mallaqa nyaatuuf maal inni erga rakkoo namoota irra gahuuf bakka bu'umti hin fudhanne maal inni dalagaan kan kee gaheen dalagaa keeti. Lubbuu nama du'u kana itti gaafatamummaa ka fudhatu isinidha. Isini kan ijoollee fixutti jiru. Osoo isin yeroo rakkoon tokko shamara takka irra gahu yookiin namuma maqaa hojjetaatiin jiru rakkoon irra gahu rakkoo san hatattamatti yeroo san nama tokko irra waa oolchitanii bakka buutanii bakka bu'umti fudhattanii rakkoo namarra hin gahu. Rakkoo kana hunda kan uume isinidha. Ammas ijoollee duuba deebi'ee kan fixaa jiru isinidha kan itti gaafatamummaa fudhachuudha qabu. Kanaaf wanti guddaan ammas isin gochuudha qabdan reeffa nama du'e san bakka bu'aa hordofaa bakka itti godha. Maatiin nama lubbuu nagalti jedhee eeggachuutti jira. Haadhaaf abbaan isaanii akkuma keessan san intalli kiyyaa dalagdeenaa dhuftii jedhanii eeggachuutti jiran. Isin akkuma waan mallaqaa yaaddan san lubbuu namaatiif yaada. Erga duute jedhama. Garuu waan isheen duuteef sana adda baasuu qabdanii hordofuu qabdanii eenyu akka ajjeese beekuudha qabdanii nama sana hoo maal gochuu qabdanii kana hundatti yaaduu qabdanii. Isin kan lubbuu namaatitti taphachuutti jiru dhugaa Rabbii. Maatiin hojjettee jijjiiramtee intalli kiyya dhufti jettan sababa keessan reebqii ijoollee Oromoos ta'ee namuma maqaa nama dalagaatiin jiru kan dhumatu sababa dallaalaati. Sababa isin hin sodaattanii afaan Arabaa dhaabbattanii dhokattanii achi haasoftan malee yeroo kallattii Arabaa bakka ta'e geessan saayilentii taatan yookiin hojii dhiisaa maqaa keessaniin akka namni hin teenye.
itti gaafatamummaa mootummaa irra illee ijoollee dallaalaati namoota dallaalaati warri ijoollee irra rakkoo geessutti jiru. Lubbuu namaa itti gaafatamummaa kan fudhatu dallaalonni baay'een namni nun beeku jettee biyyoota baay'ee keessatti teessee ijoollee gurguratti garuu namni isin beeka. Hojjadha yoo hojii hin dandeenye callisaa akka namaatitti dalagadha. Erga dallaalallee taatanii hojjechuu barbaaddanii garuu hojjadha. Erga hojjettanii akkamitti akka hojjettaniif akkamitti itti gaafatamummaa namaa fudhachuu kan dandeessan yookaan hojjechuu hin dandeenye hojii dhiisaa. Maaliif dirqitanii hin hojjetina waan hin dandeenye? Sababiin isaa namni tokko waan hojjetee waan sana seera hojjechuu hin dandeenye lallaaquun isaa fi kan hin qabu. Isin sababa keessan namni lama kadhumutti jiru. Sababa keessan ijoolleen kadhuu jirtu. Sababa dallaalotaati. Dallaalatu rakkoo rageessutti jira. Sababa keessan itti gaafatamummaa ijoollee dhumattu kan nama du'u hunda ka fudhatu isinidha bakka buutanii. Sababbiin isaa isintu fidutti jira. Ergasii rakkoon gaafarra gahu gaafachuu fi dhaqqabdan. Maaliif dhiira taataniiree erga nama foo dhaabbattanii kan haasa'uu hin dandeenye? Maaliif dhiira taataniiree erga ijoolleen rakkattee kallattii kamiin dalaguu dandeessi? Ka waraqaan qabnu jirti, ka waraqaa qabdu jirti, garuu waraqaan nama sanii Rabbi qofa. Namni hundumtuu waraqaa Rabbiitiin. Haa ta'u gaafa duutellee rifqa san dhaqxanii irra hin dhaabbattani. Namatu rarraasee achirraa fuudha. Namatu nama alagaatu. Isin hoo gaafa duraa afaan bantanii haasoftanii dubbattanii nama kana fuutee gaafa gurgurattu san akkasitti maaf irraa hin baqattu? Hamma jirtaniin ijoolleen shamaraa namoonni biyya keessattuu ijoolleen shamaraa dhiiras haa ta'u namoonni biyyoota Arabaa keessa jirtan bakka hamaa jirtan namoota amala babbadaa mana namaa keessa ta'ee bakkuma jirtan of eeggannoo godhaa. Bakka namaan afaan walitti deebistu yookiin nama walitti buutu wayii namni dalagdu of eeggannoo godhi. Dalagaa san jijjiiradhu. Yoo dandeesse yoo siin taane ta'e gara biyya keetiin nagahaan gali. Sababbiin isaa lubbuun kan kee waa hunda caalti waan ta'eef gaafa ati jiraatte duuba keetii wanti hundumtuu dhufa. Gaafa ati jiraatte wanti hundi duuba kan keetiin dhufa. Kan kana gochuutti jiru, kan ijoolleetti taphachuu jiru, kan ilma ijoollee miidhutti jiru uummata dallaalaati. Dhugaa Rabbii yoo dubbanne dallaalotatu ijoollee miidhutti jira. Kan ijoolleetti taphachuutti jiru dallaalota. Hojjedhaa hin hojjettan taanaan dalagadhaa dalagaa biraa akkasumatti qabadhaati. Maqaa keessaniin namaaf waazii taatanii fiddanii ergasii gaafa rakkoon dhufu irraa baqattu. Biyya kana keessatti torbee 2 dura moo 3 dura mucayyoo wayiisuma dallaalli fiddee dalagaa ergite hinduute gaafa isheen dhukkubsachuu turte mana yaalaatitti osoo jarri namni tokko dhaqeeti. Isaan cheekin godhin gaafa duute immoo reefqa ishee erguuf asii achi fiigdi bullaan marti. Gaafa isheen lubbuun jirtu mana yaalaa saniin namni dhaqee mucayyoo san cheek gochuu ture hin jiru. Ammallee kan namni ajjeesullee isin nama faana mallatteessitanii miti ka dalagdan keessattuu warri seeraan dalagdan sunniin. Lubbuun namaa akkamitti baatii erga lubbuun namaa baatee akkamitti isaaniif bakka buutanii hin gaafattani? Irraa baqattanii bakka saniyyuu akka nama hin beekne taatanii biyyan isinaa nyaattu. Isintu namatti taphachuutti jira. Ijoolleetti hin taphatinaa. Dalagadha. Aslaan birriin isin nyaattan sun birrii haraamaati. Isiniif wannaadhaa miti bakkaanuu isin geessu yeroo ammaafis yoo jijjiiramtan booddee irra gaafii irraa gaafatamtu birriin isin nyaattan sun birrii irraa ibiddatti gubattanidha. Humna namaa irraa kan isin nyaattan jechuudha. Akka hundaanuu abbatuuf mara jedhe bofni jedhanii dhaamsa gabaabaa ijoollee gara xumuraa irratti haasofii goola buudeema. Ufii keessanii ufee guutuu isin barbaachisaa. Yaa wadalaallee osoo jennu Rabbi isin haa eegu. Rabbiin jalatti namni ufee guu hunduma keenya yoo nama biyya namaa jiru Rabbi nu haa eegu. Garuu isinis ufee egaa akkamitti ufee eegdanii lafa namaa wal dhabdu. Lafa namaan deebii walitti deebistu lafa Arabaa walitti buutu lafa bakka namaa wal dhabdu jijjiiradhu dalagi. Yoo dalagaa san jijjiirachuu hin dandeenye naga hangara biyya keetii deemi. Nama sin ajjeesna lubbuun namallee akka harkatti isin hin baane lubbuun keessanis akka harka namaatitti hin baane uf eeggannoo gochuun isin barbaachisa. Seeraan uf eeggadha. Maaliif jennaan abbaa dhumatuufiif dhaabbata waan ta'eef. Ufii keessanii gaafa uf eegdan
wanti tokko isin hin mudatu achirra rabbi isin haa eegu namni isiniif akka lubbuu keetiitti bakka bu'ee namni naa dubbata nama kanatu na duuba jira hin jedhin rabbitu si duuba jira rabbiin irratti immoo ati lafa namaan deebii walitti deebistu wayi lafa namaan wal dhabdu wayi lafa namni si wanna jedhu wayi lafa namni mirga kan keessa argu wayi lafa sana hin dalagini dalagaa kan kee jijjiiradhu ijoolleen shamara biyyoota arabaa hundi keessa jirtan hundi keessanuu وفي كيساني وفرد أبدا لفنا ما والأبدا نمني جراني ساني جرا ديناتي وان في الإجابة سيقولوا في الرفاتو سبب بيني ساماليني دينا وان تيفي كناف وفي كيساني وفي جودو سنبر باتشيسا وفي كيساني هيرتي سمرتي فتشو سنبر باتشيسا نمتو أنا في بكبو أجافة جت نمني وما سينقولوا ربي تسيف بكبو ربي نجلت مو أتي وفي جودك أبدا جواتني وفي جوك أبدني يوجرات وهوندا كقبل يوجراتن قالوا لبون قافة ربي جري قافة كت ربنا ما رزق أكت ربي جنما يرونو نما وكان الدوت جريت تدوان إسو ما سنت دوت كان الدواني في دوتي كون تقومتي كانوا في جنو اسم برباچي سيرانو في جدا لبو كيساني سي جدا واندل جدني اللي سيران بكا دل جدن سن بكا سري تورا قبدي بكا نما ولتهم بوني لفرق كونجرو رافقات تاني دلقو قبدني مالف جنان وفي كيساني لبو كيسان براروف وفي كيساني ركو راف قصچوف وفما نمت فرينا مرتي ساغاف ركد نم هنه تنرت دو فاد الله هنا ندوب جرا هنجرين ربي سدوب جرا ربي نرتمو ات وفي غودك ابدا وانت قون انجر ولا رد أبدا بكجرتني تو والقرصا والجبيسا وأنا دقيفتني بقلتهما هندك يا رب بكجرتنو هاتكسو يا روغاريك أبدا هم فيديو براتي ولد دفنو في ترتين كيسان دارا انترتيمنت وجيناتهم